farsufan qaba sababa qubsan qaba waanan si farsufan qaba sababa qubsan qaba waanan si farsufan qaba sababa qubsan qaba waanan si farsufan qaba sababa qubsan akkuma waadaa galee lafa silamaaf sadii taatan achiin jira akkuma jedhee yeroo masin nama sadii taatan hojii jalqabeera Waaqayyo. Ameen. Yaadi namaaf yaadi Waaqayyoo baay'ee walirraa fagoodha. Yaada namootaa yaada seexanaatu sirratti ta'atu hin taane yaada Waaqayyoo sanni bara keessatti siif karoorsitu siif ta'a. Ameen. Ba'aa ulfaataa sana fuudhee baatu. Ameen. Gaanfuu ulfaataa sana fuudhee baatu. Rangina ulfaataa sana fuudhee baatu. La. Fulku baruun tachi nama godhaaye. Sammuu namaa laphee namaa waan naqaaruun argaaye. Ulfina argitee hin beekne tokko si argata. Eebba argitee hin beekne, maqaa argitee hin beekne, miira argitee hin beekne tokko sitti argama amma. Waaqayyo warra awwaala keessa jiran dhufee hirkaa fuudha. Warra karaan itti cufame irraa nan bana. Saba kana nan boqochiisa. Amen. Amma tu kadang memulkan namutan jejabata. Hamilin namutan devia, hubin namutan devia, kadang namutan devia. Jauh sunubara nama, digintu sunubara nama, angkola sunubara nama, afuri muda sunubara nama. Amat bayar ulama nama ganjura, ulfina hal ganjura, maka hara nama luka ganjura. Walau kita menjadi siapa orang ayora, sesuatu pada surah kasa. Ebasif kade sana kalian, menasif kade sana baik dalam makna. Bunda sudah udara, serangkan, mengakekan, pocikan, bunda kakekan, bunda makakekan kerja sampai era. Dokumenti guerra, difesa guerra, ulima guerra, oci guerra. Jauh kata-kata muncul kamera muda kaya sosok. Kapal tujuh saksi, orang yes. Yesus pun menjadi wagayo salbatu, hidup menjadi wagayo imbantu, hidup menjadi wagayo incapu. Aku mau buat imbantu menjadi wagayo. Neiman oh Yesus dia. Setan ni si kasasunan Jose bata kede mawati akan dicuri. Kenapa tak buat sinjol tapi benda? Ati capek ke sinjol. Mana kera, mati kera, mungkata kera, saganta kera, sarah kera, uji kera. Kenapa orang bukan muncul kamera? Bukan muncul kamera. Bukan muncul kamera. Bukan muncul kamera. Ulfina hara, ibhara, charrahara, karahara. Wan sini sudah wan sudah kam. Warna sini juga nak boleh sekarang sudah kam. Warna kalau sini juga tu sini malu tu malu sudah kam. Ati como Yesus. Como ni Yesus se lamenta. Como ni Yesus kesara ke sendiri. Como ni Yesus diginti nindendo. Como ni Yesus kesara nindendo. Nama nagofta kanibane. Bine sejama akaringatame. Nama nagofta kanibane. Bine sejama akaringatame. Cakap sudah
Wanjoon namoota jirtu ammas na bara. Eebba namootaa kan qabde, carraa namootaa kan qabde, fayyaa namootaa kan qabde. Yeroo kun yeroo isaan hiikamanii waaqessan, yeroo isaan hiikamanii sagalee waaqayyoo dhaga'anidha. Dhukkubaan keessa taa'uu dandeessu yaareera. Amma abidda waaqayyoo suuratti waameera. Harka kana irra maqaa Yesuus namatti waaqayyoo fayyisuudhaaf, lafaa kaasuudhaaf, diina dha'uudhaaf, qonqolaa gubuudhaaf, abiddi dhiyaata bira wajjin wal argu, kisaaraa dha'uudhaaf, dhukkuba dha'uudhaaf, dhugumtii dha'uudhaaf, matattii dha'uudhaaf, nagaa namaa kan ta'e dha'uudhaaf, fayyaa namaa kan ta'e dha'uudhaaf, boqonnaa namaa kan ta'e dha'uudhaaf, harka kana irratti abidda kee waameera. Ol kaasa raasne abidda Yesuus, abidda waaqayyoo fayyisu, seeqana gubu, sabilimtii kuusu, kisaaraa gubu, qonqolaa gubu, amma waaqayyoo boqonnaa namootaan naadhaan jedheera. Biqiltiin akka kee jala taa'u, qonqolaan hin taa'u. Keessatti qaba.
abidda waaqayyooti namni kun tuqame kana booda kintiin jalantaa kanatiin jalantaa humna maqaa Yesuus jala du'in taa'u humna maqaa Yesuus jala kisaaraan hin taa'u humna maqaa Yesuus jala balbonni cufamaan hin taa'u humna maqaa Yesuus jala cinqatiin hin taa'u humna maqaa Yesuus jala du'in taa'u humna maqaa Yesuus jedha caaliisa caalisi afaan haaraa fakkaattee kan tigan afaan haaraa fakkaattee kan caalisi ajjeesuu dandeessu caalisa iyya bitai Kabamta. Gitanya afaan haaraa sokkisaa turte. Afaan haaraa fakkeessine taasoo nagaa afaan haaraa fakkeessanii tigalta. Kaabudha jetti gootinne kaa. Buriidhaa fita. Maala gubaanne maala nu walakkisaa jaadi. Buriidhaa fita. Hojii ishee maali? Shimbekka ibidda irratti gubatti bakka malee hojii namaa deemte biddeena sin tolchiti waxii sin hojjette akka ishii wadhi akka waan abdii mucaa ishiitiin sobsonnaan ishiin immoo bakka biyya lafaan barbaadattee diddeetti daadhii barbaaddeetti mucaa ishiitti. Ishiin fuula dhoowwatte ijjimti kootoo isaa gubaate gubbaa kana nama xonqoloota kana dhaan heerumaa ta'uu abbaa qabu jettee abbaa boqoshuu. Amma dafi sina jaja. Satte sina jaja kutoota kee hundumarraa guuri isheen nama guddaa taati. Satte si'a sadii carraa si gadhiiftee ija guddaa hin ishee caan keessan. Galateeffadhaa. Ammas tokkota keessa kaasaa afur qulqulluu gidduu kana jira. Dhaan dassi yaada jiru. Akkasumatti waaqa akkasumatti nama tokko sin biran ga'ee nuu sin gargaara. Ulfina waaqayyo gubaa'ee kanarra jira. Akkasuma kaasaa. Lammaffaa sitti irraa dhaggeeffadhu. Hidhamteen teessu. Carraa kee hormarkatti gale sana harkaa fuudhee harka keetti deebise. Maqaa Yesuus hin du'i sirratti hin hojjetu. Salphinni sirratti hin hojjetu. Kottummaa. Nagaan siifatu. Eessaa dhufte? Asuma sabara kana hin jiru. Odeeyyaa kuutu nu fidees keessatti odeeyyaa kana. Narkoo beektaa hojii kuu warra biyya lafaa keessa hojjedha gara addisuu gama. Bakka xeenaa kun godhanne beektaa baay'ee narkoo maalan ta'e waaqayyoon jedha bakka. Keessi dhukkuba. Keessi kun nagaan godhatu akka intinis godheetu fisaashina godhate inni kun qabaachuu didee bakka. Dhiiga keetiin dhaabatu. Lafti naan soora bakka waan isa wallaa. Maal hojiin kee? Hojii ani akkuma argadheen hojjedha. Mana waxiis diggisii yeroo jiru sina waamu bakka nan hojjedha gara Addis Ababaa kana keessa. Dhiigi kee mamiif dhangala'e? Gara ji'a darbeera bakka. Seexan argitanii isa kaan akka inni pireediin argine godhaa isa kaan immoo numa dhangalaasa guyyaa guutuu. Ol bahime kottu. Durii kanuma ishee harkaa fuudhanii irratti hojjisiisan. Waaqayyo garuu harkaa baaseera. Faayitee hafuun barbaaddaa? Dhufee waldaa kanatti misikirii akkuma eenyummaatti waaqayyoo fayyaa konaa waaqni kan fayyaa caalee hin jiru bakka tikikkileedhuma bakka hojii irratti illee irratti naafu dhugaa waaqayyoo bakka. Harka kee ol kaafadhume. Harkatti qabaa. Maa jalqabdee waan hundumtiin kee iddootti sii deebi'eera. Kobe kun irraa ka'ee sirraa citeera. Torbee galataaf kottu galateeffadhaa fi amma sargee sanas qaba. Humna du'aa dheera. Amma nama wareegamee jiru tokko jira harka nama simbiraa qaba. Duddarra kaa harka binaati duddarra ka qaba. Dudda seexanaa dhaa harka irra kaa'e. Irraa ifattaa simbiraa galagatti icoo tokko wareeggatanii carraa bareedduu tokko fuula ishee jira garuu qabanii jiru. Gidduun kun ishee yeroo dukkanaati. Inni patti sodaatti maal akka ishee qabe wallaalti. Rifeensa ishee fuudhan, suura ishee fuudhan.
sagantaa jabaa irratti baafatanii jiru. Durkaa Waaqa keenya galatoomi malee maal jennaree Waaqa keenya mootii keenya galatoomi malee maal jennaree Sagalee bijoodha siyaasa caraan akkan madduu eeguu keessa maal irratti hojjetaa ishee irratti Raachuufi Raashee guddaadha. Eshi Ati maal? Digimtii. akkamitti itti galte amma rabbi abidda kaayiraa yaase akkamitti qabate Tattaafatti. Eshi Wayyoo. Rakkubatti. Tattaafatti. Wayyoo. maal ishee irratti hojjette Kambuujee. Eshi Raashee qabuufi. Birrii meeqatti baasta? Birrii meeqatti baasta? Wayyoo. Birrii kumaatamatti qaba. Kumaatamatti baasta? Wayyoo salphannee. maal ishee jala balleessite ammanatti waan jala balleessite amma humna maqaa fuudhee iddoon taane geessee irratti hojjisiisu neetworkii isaa kutee kafa argamu kan carraa kee qabe kan hojii kee qabe daqiiqaa kana jalqabee isa sirratti hojjetame caalmaa humna hojjetu humna maqaa Yesuusiin carraa kee irraa dhayeera. Sagalee bijoodha siyaasa caraan akkan madduu eeguu keessa sidumaan lafaan keessa deeme.